ujoollee nadhamaasee barwanti dubbatan kan biri inda'u maka qophaa'anii faqa dubbatan haka inni qopheesse wajjanne ijoolleen ta'e qeerroo maqaa itti baasee qeerroon gaaf dura iddallanee wayyaanee hin ari'e gaaf san nurraa hin ari'e wayyaanee hin ari'e sunsumee dallane hagasiyas Jawaar atqaachaa qayyaree badaa keessa galche ijoollee ta'e amma alu qeerroo jechuun nama saalfachiisa amma qeerroo jechuun nama saalfachiisa dargaggooti deebise miidiyaallee dargaggooti deebise nulle amma achi nulle qeerroon jennu uni dargaggoo jenna qeerroon sunillee immoo kan sadaffaati badaan jedhan kaleessa qeerroon sadii qeerroo sadaffaasa isallee fuula dura hin sirreeffan kanaaf dhaabni kun Itoophiyaa haaromsuu dhiisi Afrikaadhaa hin haaromse namichi kun shillimaan inni argate la Afrikaam yaa koraan la Itoophiyaa qartu Oromoo dammoo የራሳቸው ኩራት ነው ከኦሮሞ ቦንሱ qabxiin inni argate sun Itoophiyaa keessaa tokkoffaa waggaa tokkoof waggaa dhibba tokko hodhaqatti maa kun maal akamuudhaaf indaa warra hin socho'anii yugaaba asitti waltajjii teene tokko manni kun martin qophaa'e bada hin qabbanaa'e adaa ajjeese ganda ajjeese biyya ajjeese Jawaar biyya ajjeese dhaabdoo illee asitti dhaabate ani as baandiraa wayii gara aanaa xoosaa hoteelii kanallee jira galmaa illee jira biyyi odeessan oduu namni baay'een haaluu kijibaan hin beeku oduudha baay'ee galmaa'ee jira akka badaan gidaa'e haraarra wayyaa'e har'a namni kennu wayyaa'e baay'ee coraa godhate har'a yaayuun baay'ee coraa godhatan kanaafi ifaajen entina maanno paartii bilxiginnaa kana lafa bad bilxiginnaa kun eessaa dhufe mangistii sagal irraa dhufe jedhan kun akka hindii ka akka ingilizii kennu gurgurdoota Awurooppaa biyya guddate jechuun bilxiginnaa jechuun qananii ol guddatu bal'atu Afrikaa caalu addunyaa irratti beekamu nu markaleessa kaleeba Itoophiyaan gaafa Awurooppaa Afrikaa garboonfatuuf jaarraa 1824 Barliin irratti ol geettee mari'attee Afrikaa qoodamte gaafa sunu Itoophiyaaf Laayibeeriyaan qoodamne hin qoodamne gaafa sunu gaafa immoo Afrikaan andinnaatiin 55 akka Itoophiyaa lakkoofsa mangistii 32 Afrikaa andinnaatiin Itoophiyaa keessatti dhaabatu biyya xiyyitiin takka ittiin dhukaananii biyya Haayile Sillaasee yoo san jaalatamaadha asitti dhaabate gaaf sanuu Gibxiin hin mormite gaaf sanuu Liibiyaan hin mormite kanaaf በኢትዮጵያን ላዩ miti ዛሬ ማንም ከረደምቱ ኢትዮጵያን በትኖ እንደ ሶሪያ